ergama rabbiitii wajjin salawaatu rabbi wasalaamu alayhi duulaa turre waan nyaannu hin qabnu baala mukaa nyaannee mallaan teenya hanga nuurattu geenyee turre hattaa hanga tokkoon keenya yoo sagaraa bahuudhaaf gattaa waan baasu dhabee akka re'ee yookaan akka gaalaatti hurbuu hurbinuu gubbaa dhageenye Sa'id ibn Abi Waqqaasiitu kana ja'a saabtichi ergama rabbii salawaatu rabbi wasalaamu alayhi guddaa lolchiisaa gaafa qaadisiyyaa Sa'id ibn Abi Waqqaasiitu rakkoo keessa dabran rakkoo keessa turan haala kanaan hima obboleeyyan kiyya duraan dursa assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu kan dhiiraa kan dubartootaa kan xiqqaa kan guddaa kan baadiyaa kaabaa kibba keessaa fala teessanii nu daawwachaa jirtan nageenyi rabbii bakkuma jirtan marattuu isin irratti haa jiraatu isiniin jenna akkuma hadiisa walitti dabarsine keessa dhageessan Bukaariin nu gabaasa Sa'id ibn Abi Waqqaas dura nama xiyya karaa rabbii keessa darbateeti garuu rakkoo isaanirra geessarraa gaafa dubbatan waan nyaannu dhabne ergamaa rabbiitii wajjin duula gaafa deemnu baala mukaa nyaachaa turre baala mukaa nyaannee faqurii hatashdaaquna mallaan teenya nu urattee yoo gatteenyu sagaraadhaaf waan baafnu dhabne akka reetti hurbuu hurbaa turree jenna ta'uu haa takka laaqaan biraa keeysan jirre muka qofa gattaa turre jechuu isaaniitii bar obboleessa kiyya obboleettii tiyyaa rabbiin warra isaan fakkeenya godhatu waa hunda keeysattuu nu haa taasisu yoo caalmaa jarasanii nurra caala yoo rabbi bira jaalatamuu isaan rabbiin nurra jaalatu fatanaa fi fitinaan ammoo isaan mudatte ta'arra nu mudattu wal cina yoo laalamte dachii fi samiidha addaan fagoodha balaan akka isaanii buutee nu buutee obsan qabnu jechuu barbaadeeti insha allahu ta'aalaa akkuma kaleessa ganama waliin jennee turre ganama yoo rabbiin fedhe hadiisa tokkoo fi lama isin yaadachiifnee kaleessa waada isinii seennee turre itti fufna arrammoo hadiisa tokko kanuma amma himne irraa baane kana hadiisatti aanu hadiisa Abu Hurayraan nuuf gabaasan rabbi isaanirraa haa jaalatu ergamaan rabbii salawaatu rabbi wasalaamu alayhi gaaf tokko halkan mana isaaniirraa bahanii deeman ergamaan rabbii yookaan ganama takka mana irraa bahanii yoo deeman eenyuun walitti dhufan beeytaa Umar ibn Khattaabii fi Abu Bakr Siddiiqii walitti dhufan yeroo kana nabiin rabbii waan jedhiin maa akhrajakumaa min buyuutikumaa haadhihi saa'a maaltu yeroo tanaan mana keeysanii isin baase jaanii gaafatan yoo gaafataman isaanillee wanni deebisan yaa ergamaa rabbii beelaatuu manaa nu baase jaaniin ergamaan keenya salawaatu rabbii wasalaamu alayhi rabbii lubbuun tiyya harka isaa jirtuttiin kakadha anillee wamu manaa isin baaseetu manaa na baase jeniin isaanillee beelaatu manaa baase jechuudha bar duba nu kaasaa jeniin ergamaan rabbii rakkoon teenya takkuma wal fakkaatti anis wama isin baase na baase nu kaasaa jaaniini waliin imala eegalan eeysa deeman laata bakka waa jiran barbaaddata imala isaanii waliin eegalan deemanii mana abbaa Ayyuub Alansaariidha waliin dhaqan yoo isaan mana dhaqan abbaan Ayyuub akka carraa tahee manan jiran yeroo kana haati manaa baga nagayaan dhuftan ani haa dhufu bakka gaarii dhuftanii baga dhuftan jetteeni isaan simattee seenaatten abbaan manaa eeysa jira jaanii gaafatan bishaan nu barbaaduudhaaf manaa bahe bishaan dhuynu nu barbaaduudhaaf bishaan mi'aawaa deemee jireettee itti himte hanganumaa fi tanumaaf tana jidduu ergamaan rabbiitii fi salawaatu rabbii wasalaamu alayhi Abu Bakr Siddiiqii fi khaliifaa tokkoffaaf lammaffaa Umar ibn Khattaabii fi Siddiiq yoo isaan gattaa'an abbaan manaa fiigaa dhufe akkuma abbaan manaa dhufeen qarbata wahii khatimira ashiitaa fi goggogaa wantoota garagaraa keessaa qabu as baasanii nyaadhaa jeniin isaan dura kaanii kan akka nyaatan eegaa jajan booda ablee fudhatanii kaan ergamaan rabbii salawaatu rabbii wasalaamu alayhi haadha ilmoo ta'anan qabdu hin qalinaa re'ee ja'anii itti dhaammatan abbaan Ayyuubis tole janii re'ee isaanii irraa takka qalanii fi adda baasanii foon bilcheeysanii ergamaa rabbiitii fi Abu Bakr Siddiiq warra beeltii manaa baafte san nyaachisan jarri kuma nyaatanii quufaniin ergamaan rabbii salawaatu rabbii wasalaamu alayhi waan dhuganis dhuganii waan nyaatanis nyaatanii timiraa fi foon jidduu gaafa quufaniitiin jaan ni'imaa arraan tana quufaa arraan tana godhii rabbiin irra isinii godhe tana irraa gaafatamuuf teeysanii jeniin guyyaa qiyaamaa mana keeysan irraa beelaatu isin baase
beelaan mana rabbiin isin hin deebifne nyaachisee isin quufse quufaa irraan tana nyaattanii mana abbaa ayyuubitti quuftan kana irraa gaafatamtan jedhin hadiisni ka muslimi ergamaan keenya akkam keessa akka turan Abubakr Siddiq caalaan ummata kanaa eega nabii rabbiiti salawaatu rabbii wasalaamu alayhi akkam keessa akka turan khaliifaan lammaffaa ka sheeyxaanni dheeysu Umar ibn Khattaab akkam keessa akka turan jiruun isaanii jiruu maal fakkaattu ka turte asirraa waliin tilmaamuu ni dandeenya. Akka har'aan tanaatti lammiin nama gargaaruun hawaasni aalima keenya yookaan guddaa keenya jedhanii jireenya isaanii tolchuun akka har'aa hin turre dalagachaa daawaa godhaa, dalagachaa barachaa, dalagachaa barsiisaadhaa turan ergamaan keenya salawaatu rabbii wasalaamu alayhi yeroo takka qabsoof deeman, yeroo takka ni barsiisan, yeroo takka Jibriil irraa baratan, yeroo ol deebi'anii jireenya isaanii itti tolfatanii fi bareeffatan hin arkanne akkasuma wajjin harka namaan eeggatan carraaqatanii hanga rabbii isaanii laaffisetti osoo nama tokkotti hijaa'uun hin jiraannetti osoo namaan nu beeleyse jedhanii nama himachuun hin jiraannetti ifii isaaniitii rabbii isaanii irratti hirkatanii waan harkatan nyaachaa dhaban beelawanii beelaa dheebuu sabriidhaan dabarsaa jiruu isaanii jiraatanii diin kana nuun ga'anii dabran. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa irra laafinumaaf dadhabina keenya kanaa wajjin isaa wajjin akka nu kaasu hawdii isaanii irratti isaaniin akka wal nu garsiisu rahmata rabbii irraa garaa waan muratan waan ta'eef abdiinuma qabnaan baana. Rabbiin guddaan subhaanahu wa ta'aalaa nama saatii godhee nama kaanitti usuun osoo jiraatte akkuma kaleeyseen law kaanati duniyaa tazinu inda allaahi janaaha bacuuda maa saqaa kaafiran shurbatamaa osoo addunyaan rabbi bira goblaa bookeedhaa waan geeysu taate rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa kaafira dhugaatii takka illee hin obaasu ergamaa isaafaa hin deebeysu hin beeleysu guyyaa khandag nabiin keenya salawaatu rabbii wasalaamu alayhi khandag loluudhaaf dhaqanii mishigii qotachuuf gaafa ja'an guyyaa sadi nyaataa fi dhugaatii malee bakka san ta'anii sahabotaa fi isaan illeen osoo waan nyaatin osoo waan dhugin mishigii qotachaa turan. Osoo mishigii qotaa jiranis sahabonni dhagaan guddaa wahii afaan dhufee dhagaa kana beelaatti jira garaan isaanii nyaatee dhugee garaan qabanii daddabatan humnan qaban waan ta'eef baalaansiin isaanii xiqqoodha dhagaa cabsuu dadhaban. Ergamaa keenya dhufanii iyyatan yaa ergamaa rabbii osoo boolla qonnu osoo mishigii qonnu dhagaa jabaa tokko wal afaan dhufne cabsuu dadhabne akkam taana janii gaafatti himatan ergamaan rabbii bismillaahi allahu akbar janii kaanii dhagaa isaanii dhagaa fuudhanii garatti fidanii akka baalaansiin isaanii dabaltuuf dhagaa garaa irratti hidhatanii boolla seenan. Boolla seenanii bismillaahi allahu akbar janii gaafa dhagaa san dhawan doomeedhaan dhagaan fakaana kasiiban ahyala oo ahyam dhagaan dhukkee facaatu yookaan cirracha facaatee argame dhagaa adda bittinneeysan jechuu. Jaabiriitu mana isaanii galee ergamaa rabbiitii fi namoota hanga tokko nyaachisuudhaaf haadha mana isaanii waa gaafatan. Yaa haadha mana kiyyaa waa nyaatanii qabdanii janii gaafannaan yaa Jaabiroo ficaa garbuudhaa habala tokkoo fi ilmoo xiqqishoo takka tawaggaan guutinii jira malee humaan qabnu jetteen. Duboo Jaabir isuma san ka'anii qalanii isiidhaanis ficaa teessan jiifadhu janiini isiin harcee jiiftee ergamaa rabbiitii fi nama tokkoof lama fiduudhaaf kara ergamaa rabbiifaa ka'an. Duboo yaa Jaabiroo nyaanne hanga kana hangi kun nama waliin ga'u nama baay'iftee nutti hin fidin ergamaa rabbiitii fi nama tokko yookaan lama hangasuma fidii hojjetteenii kutan. Haa ta'u malee dhaqanii gaafa Jaabiriin ergamaa rabbiitti waan haati mana isaanii jetteenii fi waan silaa yaadaa qaban gaafatti himan nyaanni hangam takka ilmoonoo hangam takka janii gaafatan hangana janii gaafa isaan itti himan ergamaan rabbii salawaatu rabbii wasalaamu alayhi yaa ahlal khandaq ta'aalaw fa inna jaabiran qad sana'a lakum ta'aamaa dafaa koottaa Jaabiriin nyaata isinii godhee jira tokko nafinaa janii namni kumni tokko guutuun isaan duubaan hiriiran ergamaan rabbii dura deeman Jaabiriin nu dura fiigii mana galii haadha mana keetiitiin ooydee yookaan distii ibiddarraan buusin jiin akkasumatti harcee jiiftee sanillee hanga nuti dhufnutti yookaan ficaa jiifattee jirtu sanillee hanga nuti dhufnutti qibaabaa irratti hin buusin janiin yookaan eelee irratti hin buusin janiin dhaqanii lachuu bananii ergamaan rabbii barakadhu janii tuftuu janii itti tufanii rabbi itti kadhatan. Ollaa kee hammadhu haasii wajjin biddeena buusanii janiin haadha mana Jaabiriin wahumaan gasanitti ollaa yaammattee waliin buusuu eegalan ergamaan rabbii qorichiranii fuudhanii foon irra baasanii itti kannan nama kudhaniin naqanii sahaabonni 10 nyaatee gaafa ba'u 10 illeen seenee 10nis nyaatee gaafa ba'u osoo akkasiin nyaachisan
ifii kaadima ta'anii nama kuma takka guutuu nyaachisanii achii gaggeessan. Ilmoo reeta waggaan gahinii fi ficaa yookaan harcee kabala laman caalle mana Jaabirii namni kumni takka guutuu nyaatanii deeman barakaa du'aa ergama rabbiitiin salawaatu rabbi wasalaamu alayhi muujizaa ergama rabbiitiif rabbiin kannedha. waan isaan du'aa itti godhan waan xixiqqoo isaaniif barakeessu sadarkaan ergamaan rabbii diin kana keessa gaggeessaa turan sadarkaa amma isinii himne kana ansi jechaan qabsaa'ee karaa rabbii keessatti yookaan karaa kee keessa lolaa jira akkamittiin beelaw akkamittiin dheebodhan guyyaa sadii guutuu anaa fi saabota kiyya akkamiin nyaataa dhugaatii malee as nu teessifta jee takkaa rabbitti raarre namatti isinaarre ergamaan rabbii salawaatu rabbii wasalaamu alayhi لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر نما ربي في قيا آخرات أمنوف إرجما ربي خيس التهرنون تاتي في جرتكم ربي جو إرجما ربي التهرن ينه خان إرجما كين صلوات ربي وسلام عليه نيم بيله جاني لولا دي سنين ديمنه نيم بيله جاني دعوة دي سنين ديمنه برسيسو في برچول دي سنين ديمنه صبرني إفقبني بيلوني ديبوتني جرين إساني خيس التفقبني أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل نمني أكام مكرم جرو دنيا خيست أنبيوتا إيغسي أمتا غغاريدا كسمت أمتا غغاريدا إيغسي والرئيسان فكاتو كما نبي نديسان جان مكري سنة أنبيوتا تي سنة إنيوتي يو إساني دقمان هدى النتاتي أكاتان جرين ساني خاماسي ولي وليهم نخنا فكات من ساني خيسوسو تاني وانياتن دبني rakkatanii mee nama waaqabu bira walaa lannajanii manaa bahanii mana abbaa ayyuuf dhaqanii nyaatanii gaafa quufan irraa gaafatamuu teessa waliin jenna nutiin halkanii guyyaa quufnee nyaata lafa dhiibnee ala gannagu jirru nutiin halkanii guyyaa nyaannee quufnee nyaata guddaa faggannaqaa jirru gaafan itti gaafatamni keenya yookaan gaafiin nu eeggattu ta'a akkam akka taate rabbummaan haa beeku dubo kanaaf obboleessa kiyya obboleettii tiyyaa wanniin siidhaamu anaas ta'e atiis fitnaa fi fatanaa jiru duniyaa keessan nu mudattuuf beelaan haa taatu dheebuun haa taatu hidhamuun haa taatu tumamuun haa taatu biyyarraa ari'amuun haa taatu arrabsamuun haa taatu wahuma fedheenu yoo taate wanti ergamaan rabbii ta'anii fi tanuti tahaa jirru yoo olcinan laalle dachii fi samii walitti hin dhiyaattu tasaabaatii fi teenya walitti hin dhiyaattu sabbaraniiti jaalatanii waan rabbiin isaanii murteeyse diin kana gaggeessaa turanii addunyaarra hanga rabbii isaan jiraachise jiraatanii addunyaarraa galan isaan nuuf daawwitiidhaarra keessattiif laal ergamaan rabbii osoo garaa jiru abbaa dhabuun xiqqeenyaa waggaa 6tti haadha dhabuun waggaa 8tti akaakoo isaaniif qabe dhabuun akkasumatti jireenya isaanii keessatti ree namaa tiisaa jireenya isaanii fi tolfatanii jiraachuun Khadiijaadhaaf ergamanii sadarkaa namaaf ergamanii waa fudhachuu ree namaa tiisanii waa fudhachuu gubbaa turuun eegas booda hawaasa dhiira guddifatee dubartii ajjeesu keessatti rabbiin dhiira jalaa fitee dubartii isaanii guddisuun wanni hundi fatanaadha fitinaadha takka abbaan isaanii ol fuudhee dhungatee hin beeku abbaa jee takka nama tokko fiigee maramee hin beeku obboleessaan qabajee takka obboleessa kiyya namaan jee hin beeku takka obboleettiin qabajee ati obboleettii namaan jee hin beeku fatanaan isaan mudatan teenyaa yoo olcinan laallu walitti hin dhiyaattu rabbii wanti isaan fataneef akka nuu fakkeenya ta'aniif leekuun ulanaa qudwa akka hidhannoo nuu ta'aniif laqad kaana lakum fi rasuulillaahi uswatun hasana isaanitti hidhajna taanaan ergamaan keenya kana nutis kaamma jiru kana isaan cinatti iflaallee yoo deebinee iflaalle nuufi isaan bakki isaan oolanii fi bakki nuti oollu bakka bakka rabbiin rahmata nuuf haa godhu tola isaatiin daandii isaan irra deeman irra rabbi nu haa oofu akkan taanee fi bakka hin taane waan hin taane keessa bu'uurraa nu haa tiisu rakkoo isaa mudatan sanillee rabbiin ummudin sabriin qabnu obsan qabnu waan ta'eef rabbiin balaa fi rakkoo cinqii fi hamtuu garagaraadhaa nu haa baraaru jecha inshaallah har'aaf asitti umurree jira dhaamsa keenya yoo rabbiin fedhe ergamaan rabbii salawaatu rabbii wasalaamu alayhi mana isaanii keessatti kam jiraachaa turan manni isaanii maal fakkaata haadholeen mana isaanii hoo akkam fakkaatan akkasumatti manni isaanii haa akkami jireenyi mana isaanii keessaa haa akkami boonutti deebinee kan waliin laallu ta'a inshaallah itti aansee guyyaa itti aantu sagantaa teenya tartiibaan qabannee jirra faayidaa saahibni gaariin qabu itti aansee miidhaa saahibni hamaan qabu itti fufti daawwan teenya ganama saatana sheer walii godhaa wal afeera inshaallah bu'aa irraan harkattan jeetii yaada mokkoree irra isin mudatu guutuun kakalee ergama rabbii mudate irra caalatti isaan mudate malee isaan hin mudatin harra isin mudatu hin jiru isaan gaariin sunuu isaan qaaliin sunuu caalaan aalamaa ergamaan jinnii insi karabbiin subhaanahu wa ta'aalaa jaalalloo godhate karabbiin fiddeeyse karabbiin maqaa isaa maqaa fiitti aanse warafa'naa laka dhikraka karabbiin jeen mokkora akkasii mokkoramanii obsanii aniifatiin darreen kun wanti xiqqoo jechuu obsa dhabnee akkan taane tahuun
waan hin taane ji'uu fi bakka hin taane bu'uun nurraan toltu waan ta'eef haa ifeeynu sunnaa isaanii irratti haa jiraannu salaataa fi soomana qofa keessatti isaanii hidhannaa mookuma isaan jaanitti salaannee soomanuu qofa sunnaan isaanitti hidhachuun laa tana ifumaa deebisaati itti laaddoon fixadhe gama kiyyaani wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu ila liqaa rabbiin sunnaa isaanii irra nu haa ofu diam. Atini ulfaataa akkas taateera. Assalamu alaikum. Wah, jirta. Nagaa. Jirtani. Alhamdulillah. Nagaa. Eferran kata pun kisah tahu agar bertani tahan tu naruh badan dah bu. Tapi nyetan izin.